Barreessaa olaanaan mana maree nageenyaa Iraan Alii Laarjaaniin ofitti amanamummaa irraa hafamneen dubbataniiru. Jechisaa hasaasa dippiloomaasii osoo hin taane labsii waraanaa ture. Sirni Tsiyonistii naannicha irratti olaantummaa qabaachuu barbaaddee turte jechuun haa ta'u malee miisaayiloonni Iraan sirna kana bakka isaaf malutti kaa'aniiru jechuun ibse. Jechoonni kun ulfaatina dhoo'insaa sagalee saayiraniif yaadannoo miisaayilota dhibbaan lakkaa'aman samii keessaa darbatamanidha. Iraan humni miisaayilaa ishee madaallii sodaa naannichaa jijjiireera jetteetti. Waashingitanitti ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu pireezidaantii USA Doonaald Tiraamp fuula dura taa'uun meeshaa waraanaa Iraan miisaayila guddachaa jiru irratti tarkaanfii cimaa akka fudhatu dhiibbaa taasisaa jiraachuun dhagahame. Iraan gama isheen dhimma miisaayilaa ishee Israa'el hirriba dhorkee walqabate marii tokkollee akka hin taasifne ibsuun gochi Israa'el taasisaa jirtu kufaatii marii Ameerikaa fi Iraan gochaa jiran irratti akka ta'u akeekkachiiste. Kanuma walii walqabatee pireezidaantiin Israa'el ibsa kennaniin tumsi USA fi Israa'el impaayera seexanaa hamaa Teheraan keessa jiru diiguu akka danda'u abdii qabaachuu ibsaniiru. Gama biraan kiiloomeetira 1000 fagaattee kan argamtu Oomaan keessatti Iraan ergaa mataa ishee qilleensarraa dhageessistee jirti. Barreessaa olaanaan mana maree nageenyaa Iraan Alii Laarjaaniin ofitti amanamummaa hin raafamneen dubbataniiru. Jechisaa hasaasa dippiloomaasii osoo hin taane labsii waraanaa ture. Sirni Tsiyonistii naannicha irratti olaantummaa qabaachuu barbaaddee turte jechuun haa ta'u malee miisaayiloonni Iraan sirna kana bakka isaaf malu kaa'aniiru jechuun ibse. Jechoonni kun ulfaatina dhoo'insaa sagalee saayiraniif yaadannoo miisaayilota dhibbaan lakkaa'aman samii keessaa dubbatamanidha. Iraan humni miisaayilaa ishee madaallii sodaa naannichaa jijjiireera jetteetti. Akka Teheraan jechutti yeroo waraana darbee haleellaan aloo ba'uu marsaa hedduun Israa'el irratti xiyyeeffate raawwatameera. Rukuttaa cimaa ta'e keessatti miisaayiloonni dhibbaan lakkaa'aman kanneen akka miisaayila baalaastikii fi haayiparsoonikii adda addaa dabalatee du'an tarsiimoo Israa'el burkuteessuu danda'aniiru. Israa'elis xiyyaarota waraanaa ammayyaa'oo F-35 fi kanneen biroo fayyadamuun iddoolee niikularaa Iraan dabalatee qondaalota waraanaa fi saayintistoota niikularaa hedduu irratti tarkaanfii cimaa fudhatteetti. Misaayiloonni Iraan humna guddaa qabanii fi kanneen sagalee caalaa dachaa hedduu saffisan walqixxummaa waraanaa ammayyaa irra deebiin barreessaniiru. Teheraan sagantaa misaayilaa ishee humna ittisaa qulqulluu ta'uuf gonkumaa minjaala marii irratti akka hin kaa'amne cimsitee dubbatti. Marii kallattiin Ameerikaa waliin taasiftu irrattis gonkumaa dhimma misaayilaa irratti marii akka hin taasifne ifoomsite. Gama biraatiin Waashingitanitti kan imalan muummichi ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu Ameerikaa waliin qindoomina cimsuuf hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Kaayyoon isaa dandeettii misaayilaa fi dhiibbaa naannoo Iraan babal'achaa dhufe ofirraa ittisuu akka ta'e mirkaneessaniiru. Hooggantoonni Israa'el humni waraanaa Iraan guddachaa dhufuun tasgabbii naannoo fi nageenya addunyaa balaadhaaf saaxilaa jiraachuu falmii isaanii itti fufaniiru. Israa'el biratti misoomni misaayilaa Iraan akka qaama tooftaa bal'aa baha giddu galeessatti dhiibbaa guutuu balallisuuf taasistuutti ilaalama. Gaaleen impaayera seexanaa jedhu qondaalonni Israa'el balaa Iraan irraa dhufu hammam gadi fageenyaan akka ilaalan agarsiisa. Haalli kun Iraan biratti karaa adda ta'een kan ilaalamu yoo ta'u, Teheraan duula Israa'elii fi Ameerikaa Riippablika Islaamaa dadhabsiisuuf kaayyeeffate ofirraa ittisaa akka jirtu ibsiti. Naannoon qarqara jirtu bahi giddu galeessaa yeroo ammaa daandii qaxxaamuraa dadhabaa ta'e irra dhaabbattee jirti. Tiraamp jala bultii walgahii Waayit Haawus ariitiin qophaa'e irratti Teheraan akka waliigaltee niikularaa fudhattu dhiibbaa gochuuf jecha humna waraanaa guddaa gara baha giddu galeessatti erguuf madaalaa akka jiran dubbataniiru. Netanyaahuu erga Tiraamp aangoo qabatanii daawwannaa isaanii ja'affaa Ameerikaa kan taasisan yoo ta'u, hoogganaan Ameerikaa sagantaa misaayila baalaastikii diina guddaa Israa'el kan taate Iraan irratti tarkaanfii cimaa akka fudhatanis ni gaafatu jedhameera. Torban darbe Oomaan keessatti Waashingitan waliin marii kan jalqabde Teheraan
Daawwannaa muummicha ministeeraa Israa'el dippiloomaasii irratti dhiibbaa diigumsaa akka fidu guyyaa kaleessaa akeekkachiiftee jirti. Itanaa'u walga'ii boordii nageenyaa Tiraamp dhimma Gaazaaf fulbaana 19 gaggeessuuf gara Waashingitanitti dhufu jedhamee eegamaa turus garuu marii Ameerikaa fi Iraan yeroo itti fufee jirutti daawwannaa isaanii akka dhiyeessan himameera. Qibxata halkan Waashingitan kan turan Netanyaa'uun ergamtoota Tiraamp kan baha giddu galeessa Steve Witkoff fi Yared Kushner waliin wal arguunis himameera. Isaanis dhimma naannoo fi marii marsaa jalqabaa jimaata darbe Iraan waliin taasisan irratti odeeffannoo haaraa kennaniiru. Tiraamp qibxata darbe gaafiif deebii miidiyaa Axios waliin taasisaniin abdii walii galtee niikuleeraa wayita dubbatanitti garee haleellaa xiyyaara fe'umsaa lammaffaa gara naannichaa erguuf yaada akka jiran akeekkachiisaniiru. Tiraamp yookiin walii galtee taasifnam yookaan akka yeroo darbe waan baay'ee cimaa ta'e hojjechuu qabna jedheera. Dabaluunis armaadaa garasitti qajeelee qabna jechuun humna dabalataas qopheessaa akka jiran dubbataniiru. Yoo xabajii darbe Israa'el Iraan waliin waraana guyyoota 12 gaggeessite irratti Ameerikaan iddoowwan niikuleeraa Teheraan irratti haleellaa akka raawwattu kan ajajan Tiraamp waliigalteen kamiyyuu meeshaa niikuleeraa misaayila of keessaa qabu ta'uu akka qabu addatti Fox News biizinasitti himaniiru. Itti dabaluudhaanis hooggantoonni Iraan waliigaltee gochuu barbaadu jechuun garuu waliigaltee gaarii ta'uu qaba jechuun ibsaniiru. Teheraan waggoota darban keessatti amanamummaa baay'ee nuuf hin kennine jechuunis dabalaniiru. Netanyaa'uun gara Waashingitan yeroo deeman marii isaanii jalqabaa fi hunda caalu waa'ee marii Iraan akka ta'u dubbachuun Gaazaa fi dhimmoota naannoo biroo irrattis ni mari'atu jedhame. Netanyaa'uun ibsa viidiyoo kennanii yaada marii ilaalchisee yaada keenya pireezidaantichaaf ni dhiyeessina jedhanii ajendaan isaanii guddaan dhimma misaayilaa Iraan akka ta'u ibsaniiru. Yaaddoo fi sodaan Israa'el guddachaa kan dhufe erga bara darbe Iraan dambalii misaayila baalaastikii fi piroojeektaayilii hedduu Israa'el irratti dhukaasuun naannoo waraanaa fi siivilii rukuttee booda jedhame. Aga ammaatti Iraan dhimma sagantaa niikuleeraa isheetiin alatti daangaa marii Ameerikaa waliin taasiftu babal'isuu diddeetti. Haa ta'u malee Waashingiten sagantaa misaayila baalaastikii Teeraaniif deeggarsa gareewwan hidhattoota naannoo sanaaf gootu minjaala irra akka jiraatu barbaaddi. Gama biraan pireezidaantiin Israa'el Isaaq Herzog daawwannaa Awustiraaliyaa irratti haasawaa taasisaniin marii Netanyaa'uu fi Tiraamp kun impaayera hamaa Iraan loluuf akka gargaaru abdii qabaachuu dubbataniiru. Naannoon qarqara irra jirtu bahii giddu galeessaa yeroo ammaa daandii qaxxaamuraa baay'ee dadhabaa ta'e irra dhaabbattee jirti. Gama tokko walga'ii dippiloomaasii qindoomina tarsiimoo waamicha ofirraa ittisuun gama biraatiin oomisha misaayilaa waraana ofirraa ittisuu dabalatam. Iraan misaayiloonni ishee sirna Siyoonistii bakka isaaf malu kaaniiru yoo jettu Israa'el Ameerikaa waliin tumsa gochuun hawwii olaantummaa naannoo Iraan qabdu laamshessuu akka dandeessu dubbatti. Ejjennoowwan lamaan kana gidduutti egeree naannoo guutuutu jijjiiramam.